Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Hedduun keessan viidiyoo kana ni ilaaltu ni dhaggeeffattu malee laayik kan godhu namoota muraasadha. Kanaaf laayik gochuun keessan hedduu wanta na fayyaduuf laayik godhaa. Hin dadhabinaa jecha kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyya kutaa 1 hanga 9ffaatti baradheera. Kutaa 9 booddee garuu sababa dhukkubni na rakkiseef barnoota barachuu dadhabeen heerumatti seeneen sanaan booddee immoo gara biyya hambaatti imala koon taasise. Haatii fi abbaan koo harka qalleeyyiidha. Dur abbaan koo gabaree galee lafa namaa cimaada fudhatee qotee maatii keenya jiraachisa ture. Haa ta'uutii garuu amma dullumni dadhabinni itti dhufee nutis rakkachuu eegalle. Baadiyyaa ganda keenya keessatti barnoonni hanga kutaa 8tti qofaa jira. Kutaa 8 booddee magaalaa nama wal beekan waliin wal ta'uun kireeffatameetu baratama. Haatii fi abbaan koo kireessanii na barsiisuu mitiiti. Dabtara yuunifoormiillee waggaatti takkaama bitamu naaf bituu hin danda'anii. Kanaan namichi ollaa keenyaa akkanani barnoota koottillee cimtuu ta'e beeku. Intalli isaas kutaa 9ffaatti waan dabarteef bara dhufu akkamittiin barattaa jedhee na gaafate. Anis nyaatas mana kiraas nama naaf kanfalu naaf danda'u waan hin qabneef barnoota dhaabuu koodhaa yookiin magaala galeen waggaa tokko hojjedheen waggaa tokko immoo baradheen jedheen yaadaan jiraa jedheen isatti hime. Kanaan namichi kunis intala koo waliin barattaa uffata kees nyaata kees gatii mana kiraas sin hin danda'aa achumaan ni dubbisiistaa haala isheen keessa jirtus otoo nan dhoksiin natti himtaa jedhee na kadhate. Anis argadhee ni ree jedheen fulbaanni gahee barnoonni yeroo banamu akkuma afaan isaatiin dubbate waa hunda naaf guutee intala isaa waliin mana tokko gallee barnoota barachuu eegalle. Haa ta'uutii garuu barnoota eegaleen naannoo baatii 4 yeroon guutu wantan ta'een beeku qormaata faayinaalii qoramuun dadhabe. Gaafii ilkaan haala hamaa ta'een na dhukkuba. Gaafii immoo iji kiyya tokko na keessaa bahuu gaha. Gaafii immoo guyyaa isaa malee marsaan laguu dhiiga bifa isaa an hin beekneen kana dura argee hin beekneen qaama koo keessaa dhangala'aa. Nagaa barachuu nan dadhabe. Mana yaalaa deemuuf wantan ta'e baruuf gargaarsa maallaqaa hin qabu. Kanaan qorumsa faayinaalii qoramaatu hin jiru addan kutee. Haa ta'uutii garuu barsiisonni daree keessatti akkan cimtuu ta'e wanta na beekaniif mari'atanii yeroo naaf fooyya'u na qoranii gara seemisteera ittaanutti na dabarsanii. Seemisteera ittaanuttis darbus haa ta'uutii garuu dhukkubbiin koo ammallee narraa dhaabbachuu yeroo didu barnoota dhiiseen gara baadiyyaa maatii kootti galee. Kanaan bara sana kutaa 9ffaa otoon xumuriin nafee. Mucayyoo sanaafis abbaan ishee nama biraa barbaadee nama gara biraa waliin galchee. Kanaan bara sattaanu mana namaa galeen barnoota koo nan baradha jedheen yuunifoormiif dabtara waan hin qabuuf mana namaan galee. Ammas haga baatii 4tti nagaama koo barachaan ture. Haa ta'uutii garuu si'a kanas baatii 4 ga'een dhukkubni koo suni na jalqabe. Manni namaa mana namaadha mitiire naan oo'anii naan gaddanii na dhukkube kan jettu hojii baqadhaa yoo siif ta'e hojjedhu yoo siif hin taane immoo nurraa ba'e jechuun yeroo natti dheekkaman dura waliigalteen hojii keenyaa ani barnootuma qofa akkan baradhu ta'us amma garuu wanta na dhukkubuuf barachuu waan hin dadhabeef bara dhufu nan baradha jedheen maallaqatti jijjiirradheen hojjechuun eegalee. Haalli hedduun ni ulfaata garuu immoo dandamachaaman ture. Kanaan otuman hojjedhu hiriyoonni koo maatirikii kutaa 10 darbanii 11ffaa yeroo galmaa'an ani si'a 3ffaas ammas bara dhufu eegeen kutaa 9ffaa nan galmaa'e. Namoota akkuma koo maallaqa walitti buusanii mana kireeffatanii baratanii waliin kireeffadhee barachuuf yaaliin godhe.
haa ta'uutii garuu ammas nan dadhabee yeroon faayinaalii jira ga'u baay'ee na dhukkubaa kanaan yoo natti hafe jedheen baadiyyaatti yoon gales heerumumatu na eega jedheen magaaluman barnoota keessatti addaan kute keessatti gabaa keessa wantoota garaagaraa biteen gurguruu nan eegalee kanaan nyaata koo fi gatii mana kiraa of danda'uun eegalee ofirraa darbeen wantoota tokko tokko gara baadiyyaatti haadhaaf abbaa koof obbolaa koottis erguun eegalee kanaan otoon jedhuu naannoo baatii 4 hojjedhe turtii baatii 4 booddee gabaa keessa ofiif barbarree ashaboo buna kuntaalaan fidee hiikee kan gurguru dargaggeessa tokko waliin wal barree jalqaba haala hojii isaa argeen haalatti daldaltu kana natti argisiista jedheen itti siiqee haa ta'uutii garuu inni ija biraan na ilaaluu jalqabee yeroo booddees gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee haa ta'uutii garuu ani yeroo sanatti toles himbiis jedheen hin deebisneefi tole jechuuf heerumuuf gaa'ela godhachuuf karooraan qabu lakki jechuuf immoo haala hojii daldala haala hojii isaa baruuf yaaliin gochaa jirurraa na hambisaa guyyaa tokko na dhukkube jedhee gabaa hafee itti waan hin siquuf mana isaas waan hin beekuuf maal ta'ee har'a gabaan dhufne jedheen erga daldaleen fixee toora sa'aa 12tti gara mananni kireeffatee deemuun deeme kanaan innis siif bilbiluuf bilbilan qabduu na dhukkubee namuma waamallee naaf bilcheessuun dhabee jedhee natti dubbate ilma dhiiraarraa jecha akkanaa dhagahuun nama dhukkuba mitiiree anaan dhukkubsatee haa ciisu jedheen wanta mana isaa keessa jiru walitti qabeen waan hin jirre suuqiidhaa deemee biteen itti hojjedheen nyaata kenneefi innis na galateeffatee nyaata isaa nyaatee bunallee otoo danfistee natti tolaa mataas na dhukkubaa jedhee yeroo natti dubbatu dafeen otoo natti hin dhihiin bunan danfiseefi danfisees nan obaaseenii kanattaanuun ammoo maaltu hafe natti dhiyaa jiraa nan galaa waaqayyo si amaaruu yeroon jedhu bishaan naaf bulluqsiitii uffata kanaan qaama koo qorri natti dhaga'amu kana irra naaf tuttuqii jedhee natti hime anis haalli gaaffii isaa akka bitaa galuu natti ta'us haa ta'uutii garuu bishaan bulluqseefiin hoodhu godhadhu jedheen fooxaa kenneefi innis dhaqni kiyya akkam akka inni qorrelee na qabdeen ilaaltuu jedhee yeroo na gaafatu tole jedheen harka kiyyaan adda isaa yeroon tuqu qorris ho'is irra hin jiru dhukkubanani dhukkubsachaa jirurra kanansiin dhukkubsachaa jirutu natti caala jechuun harka isaatiin ofitti na butee takkuma of jala na galchee as jennaan achi jennaan harka isaatii jalaa bahuun dadhabee naannoo sa'aatii 2 olii jalaa bahuuf wixxifachaa akka hoolaa fi lukkuu qalamtee bitit jalaa jechaan ture haa ta'uutii garuu dhukkubsataa fakkaatee harka isaa jalatti na galchate kanaan booddee maaliin dubbadharee wanti ta'u hundisaayyuu ta'e ittis hin gammanne ittis immoo hin dallanne halkan qixxee ka'een maaliif kana gootee anaan maaliif yaaddeetii jedheen gaafadheeni yeroo kanannis baay'ee si jaalladheeraa har'aa kaasee gara mana keettis galtee qofaan jiraattu jaarsan erga haadha manaaf abbaa manaa taanii waliin jiraannaa jedheenaaf deebisee silaas barnootatti abdii kuteera mitiiree mee yoo naaf ta'e inni kun immoo naafaa milkaa'u jedheen gaa'ela kanatti seenee jaarsa ergamee qubeelaa sidhannee seera qabeessaan waliin jiraachuu itti fufnee kanaan naannoo baatii 8 erga waliin turree booda haga ammaatti daa'imni uumamnee kanaan booddees akka uumamnee hojiin kiyya bitaniima bittinsuudhaa bu'aan ishees baay'ee xiqqoodhaa kanaan mana ijaaraa lafan bite yoon jedhe waggaa dheeraa natti fudhachuu danda'a biyya hambaa deemtee yoo dhufte hoo jedhe na gaafata anis biyya hambaa mitii magaala godinaa biyya keenyaayyuu deemee waan hin beekneef finfinne deemuun xiyyaara yaabbachuun jijjiiramanii dhufuun kun adda ta'ee waan natti mul'ateef eeyyeen nan deemaa jedheen tole jedheeni yeroo kanannis tole jedhee gara magaalaa finfinneetti na fudhatee waa hunda guunnee deebinee baatii tokkoof torbee lamattis viizaan kiyya deebi'ee gara biyya hambaatti imala koo raawwadhee hojjechuus nan jalqabee kan na ergate isa dhamitiiree harka caalu kan hin hojjedheen isaaf ergaa maatii koos gargaaruun eegalee jireenyi maatii kiyyaas karaa ani hin beekneen naaf fooyya'uu eegalee wanti nyaatan wanti dhuganiyyuu mana keenyatti waan guddaa ture amma garuu ani
biyya hambaa deemnaan haadha koof sa'aa elmamtu 2 biteefiin waan itti nyaattu akka isheen hin rakkanneen godheem. Nyaata waan biddeenaa waan daabboo obbolaan koo hin beela'in jedheen kuntaalaan biteen mana naquuf eegalee manuma keenya irratti qorqorroo isaa jijjiireen jalaan muka isaas suphuun suuta waan hunda jijjiiruu fi uffannaas haadha koof abbaa koof obbolaa koof yeroo yeroon maallaqa ergeen akka jijjiirratan taasisuun eegalee. Jijjiiramni akkasii maatii keenya keessatti yeroo jalqabaadha. Hiyyeessi waan argate waanuma argamu irratti fixamtiire maatiin kiyya haa gammadaniif waan argamu uffata, mana, nyaata fi kanneen kana fakkaatan irratti gargaaruun ittiin fufeem. Abbaan manaan koos nama cimaadha. Hojii jijjiirratee gabaa keessatti kan gurguru ture. Konkolaataadhaan kuntaalaan fichisiisee bakka kuusaa yookiin immoo magaazanii banuun takkumatti jijjiirame. Kanaan waggaa tokkon hojjedheem. Turtii waggaa tokko booddee ani amma gaa'ilas waan hin dhaabbadheef qofaa kiyya ta'een hamma kana yoon gargaare yoo obboleettiin koo immoo na bira dhufte kanaa ol maatii keenya jijjiiruu dandeenya jedhee yaadeen abbaa manaa kootti himeen gara biyya ormaatti akkanaaf erguun taasisee. Carraa qabeettiidha. Viisaa ergattee guyyaa 7tti deebi'ee fi gara biyya hambaatti imaltee kanaan 2 taanee maatii keenya gargaaruu jalqabnee hiyyummaas maatiidhaan akka nagaatti nama jedhee nagaatti jennee dhaammachuutti fufnee. Otuma kanaan jirru obboleettiin kiyya biyya hambaa waggaa 2 hojjettee bakki kun naaf hin mijannee biyya galeen boqonnaa fudhadheen jijjiirradhaa jettee na gaafatti. Quxisuu kiyya waan taateef hamman ani amala namaa danda'u isheen amala namaa danda'u waan hin dandeenyeef sanarratti waggaa tokko manni keenyi mana quufaa waan na tureef sunis ishee dandeessisuu dadhabee galee malee jettee na rakkiste. Anis galin jedhee gara biyyaatti galtee. Akka carraa yeroon suni yeroo gannaadha. Magaala guddaa biyya Arabaa deemtee dhufteetti mitire kan keessatti guddatte waggaa 16 kan keessatti biqilte biyya lafa mana haadhaaf abbaa ishee jibbite. Guyyaa 3 qofa maatii keenya bira erga turtee booda hanga viizaan koo deebi'utti mana keen turanaan jettee otoon ani hin eeyyamiifiin mana koo dhufte. Abbaan manaan koos rakkoon qabu nyaata iyyuu biteen nyaadha waan nan ta'eef hanga jirtutti na haa gargaartuu naaf haa dalagduu jedheennis gaarummaa fudhate. Haa ta'uutii garuu kaayyoon ishee gara biraa ture. Anii fi abbaan manaan koo wal gargaarree hojjechaa qabeenyaan illee baay'ee deemneerra. Har'a kuntaala 5 yoo fide baatii har'aa immoo kan koositti dabalee kuntaala 10 godhee fida. Bifa kanaan maallaqa gaarii irra geenyeerra. Anis waggaa 1 booddee yookiin immoo waggaa 4 ergan guutee booda gara biyyaatti galeen abbaa manaa koo waliin ilmaan horadheen karoora jiraachuu nan qaban ture. Haa ta'uutii garuu obboleettiin kiyya mana abbaa manaa koo galtee dhiirri dubartiin firri gara biraan mana keessa waan hin jirreef haadha manaa taatee fi viizaan ergatte deebi'ee dhufee yeroon isaallee irra darbe. Halkaniif guyyaa hin dhuftumoo jedheen yeroon itti bilbilu harka koo miilla koo naan jetti. Kanaan shakkuun eegalee abbaan manaa kiyyas xiqqoonatti qorreera. Kanaan ifa godhaatii natti himaa isin lamaan gidduu maaltu jira jedheen abbaa manaa kiyyan gaafadhe. Yeroo kana inni waa hunda na qorachuu dandeessaa akkamittiin obboleettii keettiin shakkitaa jedhee achi as natti deebise. Obboleettiin kiyya ija fureen garuu dhugaasaa beekuu yoo barbaadde abdii kutadhu anaaf inni ammaan booda walirraa gargar hin baanu waliif taaneerraa ulfaa'eefiin jiraa abdii kutadhu biyya hambaa hin deemu yeroon siin jedhu na shakkuu wallaalteeti moo jettee naaf deebiste. Abbaa manaa kiyyatti bilbiluun wanti isheen nattaasofte dhugaadhaayii jedheen gaafadhe. Baay'ee walii galla waan na tureef eeyyeen dhugaadha. Haa ta'uutii garuu yaadeen karoorseen barbaadee mitii manuma kiyyatti dhufee jennaan of to'achuun dadhabee dhugaa haa ta'u soba hin beeku ulfaa'eera naan jechaa jirtii jedhee achi as naaf deebise. Lafan lixuun dhabee iyyuuf maraachuuf mana ormaa gaafan iyyee miti gaafan
fuula koo gurraachesseeyyuu jecha 90 natti dubbatanii jira. Dhiisuuf haadhoo koo haadhaaf abbaa taanii gadameessa tokko keessaa baanitu abbaa manaa koo na jalaa fudhate. Inni kaan abbaa manaasaa dubartii birootti shakkaam yookiin immoo na jalaa deema jedhaam. Kan koo garuu manumatti dhaanteen koo deemteetti galteem. Abbaa manaa kootti murteessuuf dhiira dhaam. Obboleettii koo hudheen otoo najjeesee natti tolaam. Haa ta'uutii garuu erga isheen kana narratti raawwattee gaa'ilas waliin dhaabbattee haatiif abbaan koo ishee lolan anis gara biyyaatti hin galu jedheen waggaa 4 booddee gara biyya kootti galeen gaa'ela kiyyan dhiiseen dhufe keessan jiraadha jedhee kan hin yaade amma waggaa 7ffaa jiraachaan jiraam. Abbaa manaa koo waliin har'allee dubbiin dhiisnee ani kan hin jaalladhe siiniin erga isheen dhuftee natti galtee kanan walitti qabadhe na jalaa bittinnaa'ee gara hojii koo duraa yeroo ati na waliin jirtutti deebi'een jira. Haalattiin walitti deebi'uu dandeenyu anumtuu beekuu baadhus haa ta'uutii garuu otoo walitti deebinee nan jaalladhaa maaloo dhiifama keenaaf godheetii waliin jiraannaa jedhee hagaarraatti na kadhachaa jira. Akka inni na kadhatu haati manaansaa yookiin immoo obboleettiin koo ni beekti. Ilmaan lamas godhattee fiitti. Yoo ati kana goote gaafa ati miilla kee mana kanaa kaaste siinis isheedhaanis qoricha nyaachiseen lubbuu keessan balleessaa. Ilmaan narraa horattee dhimmatti duubatti deebitee obboleettii koo waliin jiraattu hin qabdu. Takkaa jaallattee na waliin jalqabdeettaa jettee kokkee qabdeetti. Akka haaloo isheetti otoon araaramee gaa'eluma ishee diiguuf abbaa manaa ishee biraa otoon baasee baay'ee natti tolaam. Haa ta'uutii garuu namummaa kan jedhamu qalbii koo tuqee akka nama waan gaarii hojjetu rabbi immoo maal naan jedha jedhee keessi koo na gaafataam. Meesin obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan maal akkan godhu haala kamiin gara fuulduraatti akkan jiraadhu muuxannoo jireenya keessan irraa ka'aatii maal gochuu akkan qabu yaada keessan naaf qoodaam. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaan guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhee kanuma fakkaatti. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa. Seenaa kana haga yoonaatti dhaggeeffachaa jirtu yoo ta'e laayik godhaa. Yaada keessan illee komentii jalatti barreessaa jechaa. Xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu nama bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 Baankiin Gadaa guyyaa har'aa doolaara Ameerikaa tokko 107 bitee 112 gurguraa jira. Paawundii Ingiliz 126 bitee 132 gurguraa jira. Yeroo 114 bitee 123 gurguraa jira. Dinaara Arab Emireetii 28 bitee 29.7 gurguraa jira. Reyaala Saawud Arabiyaa 27.4 bitee 29 gurguraa jira. Farankaa Chaayinaa 113.7 bitee 120.5 gurguraa jira. Kanattaan sun gara gabaa gurraachaatti isin dabarsa. Akka madda Itiyoo Foreksitti gatiin gabaa gurraachaa erga maallaqni doolaaraa dabalee gadi bu'aa jira. Gara jalqabaa irratti haga 445tti jijjiiramaa kan ture. Har'a garuu gadi bu'uun doolaarri Ameerikaa tokko 118 Yuuroon 130.9 Farankaan Chaayinaa 137.2 Doolaarri Kaanaadaa 86.7 Doolaarri Awustiraaliyaa 79.3 Paawundiin Ingiliz 53.7 Dinaarri Kuweet 387.3 Dinaarri Arab Emireets 32.2 Riyaalli Saawud Arabiyaa 31.5 Riyaalli Kwaatar 32.5 Riyaalli Oomaan 307.5 Dinaarri Joordaan 167 Dinaarri Bahareen 314 bitamaa jira. Gama baayinaansiitiin doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa 121.4 gurguramaa jira. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Akkasin irraa hubattaniif irraa barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik gochuu hin dagatiinaa. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.